Hayya shamaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Har'as qophii keenya chapter 3 business law irratti bakka irratti dhaabbanne irraa kan eegallu ta'a. Inni irratti dhaabbannes performance of contractii laallee turre. Amma immoo non performance of a contract kan laallu ta'a. Non performance of contract jechuun waliigaltee tokko raawwachuu dhabu. Kan dabarsine waliigaltee akkaataa itti raawwatamuu fi yeroo fi iddoo itti raawwatamu hunda laallee jirra. Har'a immoo yoo kan raawwatamuu dhabu ta'e hoo maal akka ta'u akkasuma fuulduraaf maal akka godhuu qabnu akkamitti ofirraa dhaabuu akkamitti ofirraa haquu dandeenya hajuu laalla akkamitti mana murtiitiinoo dirqamaan akkamitti akka nuuf raawwatan kan laallu taanaa jechuudha. Okay man. Non-performance of a contract, it is read Article 1771 and up to 1805 of a Civil Code of Ethiopia. Kayyata Ethiopia Civil Code irratti kayyata kana irratti kan ibsamedha. As per Article 1731, a contract formed lawfully binds the party as if it was law, which means that the party shall perform discharge their obligation according to their contract and their laws. Bu'uura keewwata 1731 akka jiru jalatti jechuudha. Waliigalteen ijaarame akka waan seera ta'etti gareewwan falmitoota kan dirqisiisu yoo ta'u, kana jechuun gareewwan akkaataa waliigaltee isaanii fi seeraatiin dirqama isaanii ni raawwatu yookaan ni raawwatu jechuudha. Raawwiin akkaataa waliigaltee fi seeraatiin kan raawwatame yoo ta'e immoo seera qabeessa ta'ee fudhatamee qaama tokko dirqama isaa irraa ni gadhiisa jechuudha. Maaliif dirqama isaa baate waan ta'eef qaama san gadhiisuun isaa dirqama ta'a jechuudha. If performance is made according to the contract, the laws, it does deem it to be valid and release a partly the debtor from his obligations. Garuu haala kanaan waliigaltee raawwachuu dhabuu jechuun qaamoleen tokko yookiin lamaan isaanii dirqama waliigaltee haala waliigaltee fi seeraatiin raawwachuu dhabuu yoo kan agarsiisu ta'e waliigaltee cabsuu jedhama jechuudha. Waliigaltee cabsan jedhamee irratti perform godhama jechuudha. Thus, non-performance of a contract refers to the failure of either one or both of the parties to perform a contractual or obligation in conformity with the term of a contract, the law. It is called breach of the contract. Jechuun isaa waliigaltee cabsuu jedhamee kan laalamudha jechuudha. Namoonni lamaa fi akkasuma sanii ol yoo kan ta'u taate waliigaltee isaan irratti jechuudha. Okay, the following scenarios can be taken as the major instance of the performances. Isaan armaan gadii keessaa isaan kun fakkeenyota gurguddoo raawwii hojii dhabuutti fudhatamuu dandeenyedha. Hojii dhabuu yookaan raawwachuu dhabuun performii isaan asii gadii kana namarratti kan geessisu ta'a jechuudha. Firstly, this failure or breach may be total where a party totally failed to honor the terms of contracts. Kufaatii yookaan cabsiin kun guutummaatti ta'uu danda'a. Bakka qaamni tokko guutummaatti haala waliigaltee tokko kabajuu dhabetti haala seera waliigaltee san yoo kan kabajuu dhabu ta'e it is non-performance of contract. Contract hin raawwanne jennaan jechuudha. Maaliif haala san hojjechuu dhabuu isaatiin san qofa osoo hin ta'in akka waliin jedhametti hojjechuu dadhabuu isaatiin kan ta'e yookaan kabajuu isaatiin kan dhabuu kan ta'e waan ta'eef non-performance of contract waan godhame ta'a jechuudha. Inni lammaffaa it may also be partial where a party has performed his or her obligation only partly. Akkasumas gar-tokkee ta'uu danda'a. Bakka qaamni tokko dirqama isaa gar-tokkoon qofa raawwate.
akkana jechuun hanga raawwadhu jedhamee ittiin kennamin ala yoo kan raawwatte sanii gad sanuu. Fakkeenya partial performance kan dabarsine irratti akkam jenne namni tokko akkaataa ittiin liqii sun fuudhi jedhamee itti himameen alatti yoo fuudhute. Fakkeenya miliyoona 10 nama tokko irraa fuudhi jedhanii bakka buusanii perform godhuudhaaf yoo kan dhaqu ta'e miliyoona 7 kan fidu ta'e it is non performance of the contract jennaan jechuudha. Kontraanni san hin raawwatamne jennee beeknaa jechuudha. Inni sadaffaa it may also relate to delay in performance or failure to observe the time of performance stated on this contract. Raawwii hojii harkifachuu wajjinis kan wal qabatu ta'uu danda'a yookiin immoo yeroo raawwii waliigaltee irratti ibsame kabajuu dhabuu jechuun isaa yeroo waliin jedhameen raawwachuu dhabuu. If yoo fakkeenyaaf guyyaa 30 wanti kun raawwatamuu qaba jedhamee guyyaa 15tti raawwatamuu qaba jedhamee yoo kan guyyaa 30tti raawwatamu ta'e it is delay to in performance jennaan jechuudha. Kan akkaataa ittiin jedhame guyyaa ittiin jedhameen ala raawwatamedha jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa 15 jennee guyyaa 15tti waan xumuramuu qabu guyyaa 30tti yoo kan dabalu ta'e inni kunis performiin sirriitti performiin taane jennee ibsuu dandeenya. Inni arfaffaa offering performance at a place other than the place agreed upon by party or at a place fixed by the also constitution non-performance. Inni kun bakka gareewwan waliigaltee irra ga'aniin alatti yookaan bakka seeraan murtaa'etti raawwii hojii san dhiyeessuudhaan raawwachuu dhabuun it is non-performance of contracts nu duraa ta'uu danda'a jechuudha. It is time of perform yeroo itti raawwatamu yookaan ibsuu didee jechuudha. Gareen sun bakka itti jedhame bakka gareen san walitti galte. Fakkeenyaaf naggaadeen Jibuutii irraa meeshaa siif erguudhaaf ati immoo Finfinneetti akkasiif erguu waliigaltee gootan. Inni immoo Jibuutii irraa fuudhee Dirreedawaatti yookaan isiniif buusu ta'e it is non-performance of contract. Maaliif the agreements of mutual are it is Addis Ababa or Finfinne. Finfinneetti waan ta'eef hin ta'u jechuudha akka haala kanaan. Performing inni itti aanu delivering a things as that non-perform to the contracts. Waan waliigaltee waliin wal hin simne dhiyeessu. Waan waliigaltee wajjin hin simne wajjin dhiyeessu. Ammas fakkeenya kun haa fudhannu. Fakkeenyuma isa Jibuutii kanaa fudhannu. Meeshaa Jibuutii irraa moobaayilii haa ta'u Samsungii oriijinaalii achirraa Jibuutii irraa akka Finfinnee siif erguu waliigaltanii yeroo inni Samsungii ati hin hayyamne Samsungii ati wajjin hin raawwanne kooppii isaa yookaan Finfinneetti siif ergu ta'e it is non-performance of a contract. Maaliif ati oriijinaalitti kan waliigalte waan ta'eef bakka kanattis performiin hin raawwatu jechuudha. Inni itti aanu jallaasa delivering the defecting things also amount to the breach of the contracts. Inni kaan waan mudaa qabu geessuun waliigaltee cabsuu ta'a. Waan caccabaa haa ta'u wanta meeshaa amountiin isaa breach ta'e isa akkasiisan sitti erguunis kontiraatii irrattis nan perform godhuu danda'a jechuudha. Inni kun haala ittiin nan perform ta'u isaan armaan olii kanaa jechuudha. Okay, legal remedy of performance haa ilaallu. Legal remedy of performance jechuun furmaata seeraa raawwii hojii dhabuuti irratti maal godhuu qaba? Furmaata maal baasuu qaba? Furmaanni maal ta'uu qaba? Eega kanatti hin raawwatamne ta'e furmaata kam keessa deemuu qabna jennee laaluu qabna jechuudha. Okay, inni kun jechuun akeekkachiisa kennu. Legal remedy akeekkachiisa seeraatiin isatti kennu dhaabbicha performii godhuu dadhabee sana jechuudha. Performii godhuu waan dadhabeef asirratti akeekkachiisa armaan gadiittis haa ilaallu ta'a jechuudha. Okay, legal remedy of non-performance provide a solution
or remedy for the party affected by non-performance. Furmaata seeraa raawwii hojii dhabuu haa jennu kun qaama raawwii dhabuun miidhameef furmaata kenna. Qaama raawwii san raawwii hojjechuu dadhabeef yookaan qaama raawwii san dura dhabeef furmaata kan kennuta jechuun isaa. Hojiin san waan raawwatamneef abbicha hojiin san jalaa miidhameef furmaata kan kennuta jechuudha. Legal remedy jechuudha. Okay. Parties to contract may incorporate their own penalty clauses. These kinds of remedy may be enforced by the laws. See Article 1886 up to 1895. However, the laws of contract provide remedy even if there is no contractual provision of the effect. These are called legal remedy against non-performance. Qaamolee waliigaltichaa keessa jiran keewwata mataa isaanii of keessatti hammachuu ni danda'u. Qaamolee waliigaltichaa keessa jiran keewwata mataa isaanii kan seeraatiin alatti jechuudha. Furmaatni gosa kanaa seeraan hojiirra ooluu danda'a. Keewwata fakkeenyaaf yoo ilaallu taane 1886 hanga 1895tti yoo ilaallu waan ta'eef furmaanni gosa akkanaa kun seeraan hojiirra ni oola jechuudha. Maaliif seeraan malatti mataa ofii keessaniitiinis hojjetamuu ni danda'ama jechuudha. Okay, haa ta'u malee waliigaltee sana ilaalchisee yoo hin jiraannellee seerri waliigaltee furmaata ni kenna. Seerri waliigaltee san furmaata ni kenna jechuudha. Isaan kun raawwii hojii dhabuu irraa kan ka'e furmaata seeraa jedhaman jechuudha. Maaliif raawwiin waan hin raawwatamneef wanti raawwatamuu qabu waan raawwatamneef maal jennaan legal remedy against non-performance. Furmaata seeraa raawwii raawwachuu dhabuu jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Okay. The Ethiopian laws of contract generally recognized the following three remedy against non-performances. Akka seera Itoophiyaatti waliigalteen hojii dhabuu irraa furmaata sadiin kana qaba jechuudha. Waliigaltee dhabuu irraa kan ka'e furmaata sadii kan armaan gadii kana kan kaa'ate jechuudha. Akka seera Itoophiyaatti. Okay. The first, it is forced or a specific performance of the contracts. Inni kun dirqiidhaan yookaan addatti raawwii waliigaltee raawwachuudha. Jechuun isaa manni murtii akka dirqamaan siif raawwatu godhachisiisuu dandeessa jechuudha. Maaliif wanta kana eegan raawwanne ta'e ati mana murtiitti forced gootee gaggeessuu qabda jechuudha. This is a remedy in which the creditor requests the court to force the hands of the debtor to perform his obligation according to the contract or the laws. Kunis furmaata abbaan liqii akkaataa waliigaltee yookaan seeraatiin dirqama isaa akka raawwatu harka abbaa liqeesseetiif dirqisiisuu manni murtii gaafatudha jechuudha. Mana murtii eenyutu gaafata? Abbicha liqeesse yookaan abbicha bakka buufate saniitu abbicha kan raawwanne saniif murtii akka murteessaniif gaafachuu danda'a jechuudha. It is forced or specific. It may be done either by the compelling the debtor failing party to perform his or her obligation, forced performance, or by authorizing the creditor victim party to perform the debtor obligation at the cost and the expense of the debtor is called substituted performance jenna jechuudha. Dirqisiisuudhaan innis yookaan abbaan idaa qabu sun dirqama isaa akka raawwatu godhu dirqisiisuudhaan jechuudha. Akka raawwatu godhu. Raawwiin san raawwii dirqisiisaati yookaan qaama abbaa liqii qabu miidhamaa jechuudha yookaan qaama liqeessaa jechuudha ni miidhama waan ta'eef qaamni liqeessaa baasii idaa qabuun dirqama idaa qabu akka raawwatu hayyamuudhaan raawwii bakka bu'ee jedhamee raawwatamuu danda'a jechuudha. Raawwii san raawwii bakka bu'ee raawwatamuu danda'u ta'uu qabaaf jechuudha. Manni murtichaatis
raawwii addaa waliigaltee compliant and in force of creditory kan laalu ta'uu qaba jechuudha. Waliigaltee murtichiinis raawwii san jechuudha. Waliigalteedhaan yoo kan raawwatamne ta'e murtii murteessuus dirqama ta'a jechuudha. Okay. Dirqama kan ta'u yeroo kamii yeroo lamaan kanatti kan ta'udha. It is of a special interest to the party requiring it that the creditor cannot acquire similar performance from other sources of or the performance of the obligation was the very reason of creditor to enter into the contracts. Inni jalqabaa kun qaama isa gaafatuuf dantaa addaa yoo qabaate. Qaamni isa gaafatu san yoo akka addatti ilaallate raawwii sana hanaa raawwatamu jedhee yoo dirqamaan kaasu ta'e yookaan kan dantaa isaatiif jedhee kan kaa'u yoo ta'e manni murtii kaasuufii qaba. Abbaan idaa maddoota biroo irraa raawwii wal fakkaataa argachuu akka hin dandeenye yookiin raawwiin dirqamaa sababa abbaan idaa waliigaltee keessa seenee tureef jechuudha. Maaliif abbaan idaa waliigaltee keessa waan seenee tureef amma immoo dantaa isaatiif jedhee waan raawwatamneef yoo kan itti ka'u ta'e yoo kan itti sosocho'u ta'e yoo kan itti deddeebi'u ta'e raawwiin kun raawwatamuuf manni murtichaa raawwachuufii danda'a jechuudha. Second, the contract can be enforced without affecting the personal liability of the debtors. Only proprietary interest shall be affected, not personal liability of the debtors. Okay. Waliigalteen san ammas bilisummaa dhuunfaa abbaa idaa qabu irratti dhiibbaa osoo hin geessin hojiirra ooluu danda'a. Bilisummaa dhuunfaa abbaa idaa osoo hin taane dantaa abbaa qabeenyummaa qofatu dhiibbaa irra ga'a jechuudha. Bilisummaa yookaan right of life isaa miidhuu hin danda'u. Miidhuus hin qabu jechuudha. Qaama isaa miidhuu torture godhuuf mirga yookaan dirqamaas hin qabu jechuudha manni murtii. Yooniif qabeenya isaa irraa fuudhuuf qofa tattaaffiidhaaf baase yookaan ta'u ta'e malee dirqama liability bilisummaa namticha raawwachuu dhabeessan miidhuudhaaf dirqama hin qabu jechuudha manni murtii. Haala kanaan haala isa hin miineen raawwachuufii ni danda'a jechuudha. Okay. Inni itti aanusa it is cancellation of the contracts. Inni lammaffaa kun the cancellation of contract jechuun waliigaltuma sanuu haqu. Waliigaltee san haquun akkamitti akka haqamu halaallu ta'a jechuudha. Okay. Judicial cancellation and unilateral cancellation itu jira jechuudha. The judicial cancellation yeroo it is court that is vested with the ultimate power to declare cancellation or not. Haqu abbaa seerummaatiin manni murtii siif haquu fi dhiisuu labsuuf aangoo dhumaa kan qabu mana murtiiti jechuudha. Wanti kun haqame yookaan wanti kun dhumate jedhee dhiisuu kan danda'u mana murtiiti yoo kan ta'u ta'e cancellation godhamuus ni danda'ama jechuudha. Yookaan haga murtiinsaa raawwatamee dhumutti not cancellations jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Inni kaan unilateral cancellation. It is a condition whereby the party cancels the contract where the provision to this effect has been made in the contracts and the condition for enforcing such information are presented materialized. Waliigalteen haqamoo inni lammaffaa haquu gama tokkootiin yookaan ofuma keenya haquu kireeditariin irraa haquu jechuudha. Okay. Haalduree qaama tokkoon waliigaltee keessatti waliigaltee kana ilaalchisee kaa'amee fi haaldureen odeeffannoo akkasii raawwachuuf gargaaru yoo jiraate materialized waliigaltee haquudha jechuudha. Materialized gootee haquudha. Maaliif yoo waliigaltee haalduree qaama tokko waliigaltee keessatti waliigaltee kana jechuudha ilaalchisee kaa'amee fi haaldureen tokko yookaan fuulduraaf akkana godhee akkasiif kennu jedhamee yookaan murtaa'eef ta'e akkasumas yookaan firoottan isaa haa ta'u namoonni biraa bakka isaa bu'uudhaan gama kee dhufanii wantoota akkasiif himuudhaaf guyyaa nuuf qabii yookaan
wanta akkanaatiin siif jijjiiruuf dandeenya jedhamee yoo kan dubbatamu ta'e unilateral godhus ni dandeenya jechuudha. Cancellation godhus dandeenya jechuudha. In all other cases, the creditor may apply to court for declaration of the cancellation, and it is court that is invested with ultimate power to declare cancellation or not. Bakka kanarrattis bu'aan haquu gareewwan osoo waliigalticha hin raawwatamin ejjennoo silaa jirutti kaa'udha. Labsuudhaaf jechuudha. Materialized wanti goone san haalota biroo hunda keessatti abbaan idaa haqamuu akka labsamu mana murtiitti iyyachuu kan danda'u yoo ta'u, haqamuu fi dhiisuu isaa labsuuf aangoo dhumaa kan qabu mana murtiiti. Aangoo dhumaa kan qabu kan declare godhu sun jechuudha ultimate poweridha jechuudha. Maaliif ati iyyata galchuudha, inni manni murtii immoo it is cancel or not cancel godhus mirga qaba jechuudha. Akkamitti yoo kan jennu taate, the effect of cancellation is to put the party to the position that would have existed had the contract not been made. Bu'aan haquu gareewwan osoo waliigaltichi hin raawwatamin ejjennoo silaa jirutti kaa'udha. Haala kanaan abbaan liqaa yeroo raawwii hojiitti waan kaffale yookaan geessise akka deebi'u gaafachuu ni danda'a jechuudha. Waan kaffaleef waan kaffalee jiru jechuudha. Akka deebisuuf gaafachuu ni danda'a jechuudha mana murtiitti. Wanta kana dura kannee ture yookaan jiraatu ta'e san deebisee haala kabiraatiin kennuu yookaan dhiisuus kan danda'u ta'a jechuudha waliigalticha irratti jechuudha. Haala kanaan abbaan liqaa yeroo raawwii hojiitti waan kaffale yookaan geessise akka deebi'u gaafachuu ni danda'a jechuudha. Maaliif wanta isaa waan ta'eef abbichi kreditoriinis kan barbaadatu ta'a jechuudha. Okay. The creditor can claim restitution of what he has paid or delivered during the performance. Yeroo murtii raawwannu sanitti deliver godhu akkasuma paid godhu akkuma reef jenne sanidha jechuudha. Do not also forget that contract to be cancelled are those that have problem of performance rather than problem of formation. The latter are to be invalidated than cancelled. Furmaata kanaaf jechuudha. Furmaata kanaaf akkasumas waliigalteewwan haqamuu qaban kanneen rakkoo ijaarsaa osoo hin taane rakkoo raawwachuu qaban kan boodarra haqamu caalaa seera qabeessa ta'uu akka qaban hin dagatamu jechuudha. Dagachuu hin qabnu jechuudha. Maaliif wantoota of duraa cancel ta'uu malan ammumaan eegaluunis rakkoodha jechuudha. Jalqabumarraa it is performed moo non performed jennee laaluu qabna jechuudha jalqabumarraa. Inni sadaffaa compensation or damage jennaan jechuudha. Inni kun should be it is loss. Beenyaa gaafachuudhaaf waan dhabde qabaachuu qabda jechuudha. Wanti dhabame yoo kan jiraate beenyaa gaafachuudhaaf mirga qabda jechuudha. The creditor can be claimed compensation for the damage or loss he has incurred as a result of non-performance. Inni kun beenyaan abbaan liqii sababa raawwii dhabuutiin jechuudha miidhaa yookiin kasaaraa irra ga'eef beenyaa gaafachuudhaaf mirga qaba jechuudha ni danda'a jechuudha. Now this remedy may be claimed in addition to either of above remedy of independently. Remedy asiin olii lamaan argine kanarra jechuudha. Inni beenyaan kun furmaata jechuudha. Dabalataan yoo of danda'e gaafatamuu ni danda'a jechuudha. Dabalataan jechuudha of danda'e akka gaafatamu akka sirriitti gaafatamuu danda'uuf gaafachuudhaaf mirga qaba jechuudha abbaan beenyaa barbaachisan jechuudha. Okay. The purpose of awarding compensation of the creditor is to maintain distributed equilibrium of interest between the interest of both parties as a result of the non-performances. Inni kun kaayyoon beenyaa abbaa idaatiif kennu sababa raawwii dhabuutiin
akka dantaa qaamolee lamaan gidduutti it is both party as a result of the non-performance. Isaan lamaan gidduutti bu'aan akka walqixa ta'uuf kan beenyaan kennamudha jechuudha. Kun waan irraa loos godhe kaaniif result godhu qaba jechuudha. Maaliif kun waan duraan loos ta'eef haga loos ta'es abbaan result fudhatan loosiidhaaf deebistaa jechuudha. Yookaan deebitiin yoo balleessa ta'e khasaaraa keessa galche ta'e kireeditiidhaaf bakka khasaaraa keessa galchisan bakka buusuufiin dirqama ta'a jechuudha. As a principle in laws of contract, damage refers only to economic loss as different from moral loss, and the party who is claiming the compensation is a duty to provide the economic loss he has sustained due to the non-performance of obligation assumed by the debtors. Erga akkana ta'ee akka qajeelfamaatti jechuudha. In principle seera waliigaliiwwanii keessatti miidhaan khasaaraa dinagdee qofa kan agarsiisu yoo ta'u, miidhaa maalii agarsiisa? Khasaaraa dinagdee yoo kan qabaate khasaaraa naamusa irraa adda ta'e jechuudha. Qaamni beenyaa gaafachaa jiru sababa dirqama raawwachuu dhabuu isaatiin khasaaraa dinagdee irra gahee mirkaneessuuf dirqama qaba jechuudha. Maaltu akka loos ta'e irra gahuu qaba yookaan mirkaneessuufii qaba jechuudha. It is deebtariin jechuudha. Deebtariin waan inni balleesse, waan damage ta'e, waan loos ta'e kireeditariidhaaf kan ibsu yookaan mirkaneessuuf dirqama qaba jechuudha. Mirkaneessuufiin maaliif? It is the improperties qabeenyi isaa waan ta'eef jechaadha. As a rule, the compensation to awarded by the court is victim party should be equal to economic loss sustainable by such party. Akka seeratti beenyaa manni murtii qaama miidhameef kennuu qabu khasaaraa dinagdee qaama akkasii irra ga'een walqixa ta'uu qabaachuudha. Bakka tanatti wanti ati fudhattu wanta dhabdu waliin walqixa ta'uu qabaachuudha. It is loss of both are equals. Khasaaraan isa lamaan irra ga'u walqixa ta'uu qabaachuudha. Inni wanta san si duraaf loos godhe san haguma inni loos godhe san siif deebisee loosiis isarra galuu qabaa jechuudha. Okay. Inni ta'an extinction of contractual obligations. Duboo eega kana ta'ee waliigalteen keenya yoom dhumata yookaan yoom kan du'u ta'a yookaan yoom finishing contractual yoom ta'uu danda'a jennee kan laallu ta'a jechuudha. Asirratti dirqama waliigalteen keenya akkamitti dhaamuu danda'a. Waliigalteen kun kan hogguu walirra turuu miti, yeroo takka guyyaa tokko numa dhaabbata. Haalatti dhaabbatuun as jalatti kan laallu ta'a jechuudha. Inni jalqabaa kan ittiin extinguish ta'u, it is proper performance. This is the most appropriate and recommended mechanism of bringing an end to contractual obligations. Inni jalqabaa raawwii sirrii raawwachuu. Kun dirqama waliigaltee xumuruuf mala hunda caalaa sirrii fi gorfamedha. Proper jechuun bu'aa wanti nuti ni hojjanna jenne san yoo kan xumuramu ta'e. Kontiraanni nuti waliif qabanne yoo kan xumuramu ta'e hojjetamee haala sirrii ta'een yoo kan hojjetamu ta'e kanaatu caalatti gorfamaadha jechuudha. Maaliif wanti kun nan performance hin taane wantoota garaagaraa keessaa singalchine jechuudha. Bu'uura seeraatti waliigaltee raawwanne yoo xumurre jechuudha. Akka seera walii keenyatti akkanatti xumuramuu qabu jennee akka waliigalatti yookaan xumuramu ta'e kontiraanni nuti qabnu achitti dhaabbata jechuudha. Maaliif xumurre achitti du'uus danda'a jechuudha. Okay, the second is invalidation of the contracts. Invalidation of the contracts are contract to be invalidated. Invalidated are those contractual which have problem of the formation in relation to defected incapacity or consent. Legal effect of invalidation of a contract is reinstatement of the party to the position which would have existed had the contract not been made.
inni lammaffaa kun waliigalticha seera qabeessummaa godhu. Waliigalticha jechuudha ulaagaa kontiraataa yoo hin guutin ta'e seera qabeessummaa yeroo jennu seera qabeessummaa yoo kan hin taane ta'e achitti du'uu danda'a waan dhaabbachuu danda'a. Waliigalteewwan seera qabeessa ta'uu qaban waliigalteewwan dandeettii dhabuu fakkeenyaaf minors namoota waggaa 18 gadii akkasuma insane akkasuma disabled person isaanowwan kanarratti seera qabeessummaan hin hojjetu jechuudha. Seera qabeessa miti jechuudha. Akkasuma hayyama mudaa wajjin wal qabatee rakkoo ijaarsa qaban jechuudha. Bu'aan seeraa waliigaltee seera qabeessa ta'e tokko osoo waliigaltichi hin raawwatamin ejjennoo silaa jirutti deebisanii dhaabuun. Yoo kan invalidate akkam ta'a jenne yeroo namoota incapacity or consent namoota mana hidhaa jiran yookaan namoota disabled person ta'an kanaan yoo kan raawwiin keenya raawwatamaa jiru kontiraanni keenya kan hojjetamaa jiru ta'e invalidate godhama jechuudha. Akkasuma kontiraanni keenya dhume yookaan du'a ta'e dhaabbatee jechuu dandeenya. Inni sadaffaa cancellation of the contract. Contract to be cancelled do not have problem associated with the requirement of formation. They have problem related to non-performances. Isa kana jechuun haqa waliigalteeti. Waliigaltee kan arra eegallee ganama eegallee yeroo za'aa booda yookaan torbee tokko booda osoo raawwii tokko yookaan karoora pilaana malee raawwiin tokko osoo eegalamii yookaan kaansel godhamu ta'es waliigaltichi keenya achumattu dhaabbate yookaan du'ee dhumate jechuu dandeenya jechuudha. Waliigalteewwan haqamuu qaban ulaagaaleewwan ijaarsa wajjiin wal qabate rakkoo hin qaban. Rakkoo raawwii hojii dhabuu waliin wal qabatu qabu jechuudha. Maaliif asirratti wanni jenne namni kun harruma raawwii kontiraata waliif qabee torbee tokko booda adda ba'uun waan ulfaataadha. Maaliif rakkoon takka waan jiruuf akkuma asirratti jetti rakkoo raawwii hojii dhabuu waliin wal qabatuudhaan kaansel ta'uu danda'a jechuudha. Raawwii isa waan raawwatamuu dadhabameef yookaan fuulduraaf waan xumuramu waan itti hin fakkaanneef it is cancellation godhuu danda'a jechuudha. Inni arfaffaan termination of the contracts. It is the party to contract may terminate the contractual relationship upon mutual agreement or unilaterally. A party may unilaterally terminate a contract by taking advance of a termination clause made in contract to effect that the party or one of them may terminate the contract on notices. Waliigaltee addaan kutuu. Inni dura waliigaltee dhaabuudhaan inni waliigaltee addaan kutuudha. Gareewwan waliigaltee tokko waliigaltee waliinii yookiin waliigaltee mutuaalii ta'e yookaan waliigaltee unilateral gama tokkoon hariiroo waliigaltee isaanii addaan kutuu ni danda'u. Gareen tokko gareewwan yookaan isaan keessaa tokko beeksisa kennuudhaan waliigaltee addaan kutuu akka danda'an godhuuf keewwata xumuraa waliigaltee keessatti tumametti fayyadamuun gama tokkoon waliigaltee addaan kutuu ni danda'u jechuudha. Jechuun isaa erga hojii kana eegallu ta'ee osuma hojjechaa jirru beeksisa galchuu. Beeksisa jechuun hojii kana dhaabuudhaaf waraqaa galfachuu. Isa kana terminate jechuun waraqaa yeroo galfanne guyyaa akka seerri qabameetti seera ofiif barreeffatan ittiin bulmaata isaanii sanirra dhaabbachuudhaan nama kana terminate yeroo kan goonu ta'e kontiraanni keenya achumatti kan dhaabbatuudha kan du'uutaa jechuudha achumarratti. The fives, the remission of debts. A contract of debt would be extinguished in favor of the debtors where the creditor informs the debtor that he creditor regards him debtors as released and the debtor is in agreement to proposal submitted to him for the remission of the debts. Inni kan remission of the debt jechuun hayyama keetiin wanta raawwatamuu qabu yoo dhiiste liqaa dhiisu jechuudha. Fakkeenyaaf it is remission of debt dhiisu hayyama keetiin ala wanta raawwatamuu qabu yeroo dhiiste jechuudha. Hayyama keetiin wanta raawwatamuu qabu yoo kan dhiiftu ta'e. Waliigalteen liqaa
abbaa idaa fayyadu kan dhaamu yoo ta'u abbaan liqii nuuf liqeesse akka inni liqeessaan gadhiifametti akka gadhiifamu akka ilaalu kan beeksisu yoo ta'u yaada dhiyaateef jechuudha waliigaltee irra jiraachuu isaati. Liqii irraa dhiifama gochuu. Maaliif abbaan liqii deebtar yeroo jiru liqiidha. Kireeditariinis liqeessaadha jechuudha. Bakka kanatti waan qabaachuu qabdan hayyama keetiin haala jechuudha. Hayyama keetiin waan raawwatamuu qabu yoo dhiifte. Fakkeenyaaf propoozaalii tokko seentee kaampaanii tokkoof bakka buutee kaampaanii biraatii wajjin sheerii tokko osoo fixee sheerii parsanteejiidhaan fudhachuufii qabdu osoo kan dhiiftu ta'e namni biraa sheer kaampaanii san yoo kan bitu ta'e ati bakka kanatti kontiraanni waliin qabdan it is invalid or extinction. Maaliif du'e jechuudha xumurame jechuudha. Wanta raawwatamu jedhamee waan hin raawwanneef achitti dhaabbachuu danda'a. It is the 6 novations and shall be extinguished where the party agree to substitute therefore any obligation which differ from the original one on account of its object or natures. Novations yeroo jennu waliigaltee qabnu yooniif gama biraatti jijjiirre jechuudha. Waliigalteen tokko osuma ka duraanuu ka qabnu ta'u taate ka biraa gubbaan waliigaltee biraa tokko gubbaan irratti ida'amuun novation jennan jechuudha. Dirqamni tokko kan dhaamsu yoo gareewwan wal falman dirqama haaraa kaayyoo yookaan maalummaa isaatiin kan jalqaba irraa addate bakka buusuuf waliigalan. Wanta duraan waliigalan irraa adda kate haariya tokko fidanii yookaan irratti waliigalan ta'an it is novation jennaan. Maaliif kan duraa san maal ta'e jechuudha it is extinction of obligation or contract jennaan kan du'ee jira jechuudha. Novation jechuun inni itti aanu it is offsets or set off where the person owes debt to one another set off shall occur and the obligation of both persons shall be extinguished. However, offset shall not occur unless both debts are money debt or the debt related to certain quantity of franchiseable things and both debts are liquidated, certain in amount and uncontested and fully due matured. Offset or set off wanni jennuun kun jechuudha wal dandeessisuu yooniif irraa qabaatte wanta tokko inni sun jechuudha sirraa yoo qabaate waliin cufu jechuudha. Fakkeenyaaf ani meeshaa qarshii 10,000 ta'u tokko namarraa kaniin qabu ta'ee inni ammoo qarshii 10,000 kaashii kanarraa kan qabu ta'u ta'e waliigaltee keenyaan meeshaa san fudhadhu meeshaa birrii 10,000 baasu san fudhadhu anis 10,000 narraa qabdu set off or offset narraa godhi yoo kan jennu taane waliin isa kanas walirratti cufne jechuudha. Asumatti waliigalteen keenyas du'uu danda'a dhaamuu danda'a jechuudha. Bakka namoonni liqaa walirraa qabanitti set offiin ni uumamu. Kanaaf set offiin asirratti extinguish ta'uu danda'a jechuudha. Inni itti aanu merger or confusions. Merger or confusion jechuun wanti waliin jiraatu tokko waliigalteen ni du'a jechuudha. Maaliif merger jechuun fakkeenyaaf warra fakkeenyaaf namni tokko ilma qaba. Ilma isaa guddaadha. Ilmi isaa jireenya keessa jira. Ilma tokkochaa san qofa qabaata jennu. Ilma tokkochaa saniif inni kun osoo hojjetu abbaan liqii ilma isaatiif kan liqeessu yoo kan ta'u ta'e. Liqii san kanneefi abbaan yoo kan du'an boqotu ta'e liqii san ilma tokkochaa san qofa waan qabuuf kontiraatni ilmaa fi abbaa jidduu jiru asitti maal ta'a jechuudha. It is merger or confusion ta'a jechuudha. Dhaabbachuu danda'a. Maaliif namni bakka bu'ee fudhatu ilmuma qofa waan ta'eef namni biraa waan hin jirreef kanaaf kontiraanni isaa
achirratti dhaabbachuu danda'a jechuudha. Inni kun walitti makamuu confusion jechuudha yookaan burjaajii kan namatti godhudha jechuudha. Walitti makamuun kun uumamuu fi dirqamni kan dhaamu bakka ejjennoo abbaa idaa fi abbaa liqeessee qaamolee waliigaltee mallatteessan keessaa tokko keessatti walitti makamee yookiin yoo kan burjaajee ta'e. Fakkeenya akkuma ilma jennetti jechuudha. Fakkeenya addaa kan biraa immoo walitti makamuu dhaabbilee lamaa jidduutti yoo kan taasifamu ta'e. Fakkeenyaaf dhaabbanni gurguddaan lama walitti deebi'ee dhaabbata tokko walitti ta'uu yoo barbaadan liqii walirraa qabaatanii asuma jidduutti liqiin isaaniis kan extinguish or kan dhumatu yookaan kan du'u ta'uu danda'a jechuudha. Haala kanaan inni kunis kan guyyaa ittiin kontiraanni dhaabbatu ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif dhaabbanni kaan dhaabbata kaanirraa liqii yoo kan qabaatu ta'e dhaabbanni lachuu waliigalteedhaan dhaabbata tokko walitti uummachuudhaan walitti yoo kan makaman taate liqaan sana achuma jidduutti kan dismiss ta'uu danda'udha jechuudha. Inni dhumaa haala kamiin kontiraanni keenya dhumachuu danda'u kan jennu yoo kan laallu ta'e it is period of limitation. It is per article or 1845 of the Civil Code of Ethiopian account action for the performance of the contract action based on the non-performance of a contract and the action for the invalidation of the contract shall be buried if not brought within 10 years. Asirratti yeroo daangaa kan qabu ta'a jechuudha. Waliigalteen keenya limitationii qaba jechuudha. Yeroo itti daangeffame qabu. Yeroo daangaa san irratti yoo kan ga'u ta'e achumatti kan dhaabbatu ta'a jechuudha. Kontiraanni keenya achirratti guyyaa xumuraa kan argatu ta'a jechuudha. Haala kanaanis halaallu ta'uu dandeenya. Inni sagalaffaan kun akka seera Itoophiyaatti yoo waggaa 10 booda ni daangeffama. Kontiraanni nuti qabne jechuudha. Achirratti daangeffamuu danda'a jechuudha. Keewwata 845 jechuun tarkaanfiiwwan raawwii waliigaltee tarkaanfiiwwan waliigaltee tokko raawwachuu dhabuu irraa hundaa'anii fi tarkaanfiiwwan waliigaltee tokko seera qabeessummaa dhabsiisuuf dhiyaatan waggoota 10 keessatti yookaan 10 keessatti jechuudha yoo hin dhiyaanne ni dhorkama jechuudha. Maaliif performiin nuti kennine san fakkeenyaaf kontiraata nu lamaan waliif kontiraata gooneen waggaa 9 guutuu hojjeta. Kontiraanni isa waggaa 9 guutuu hojjetee waggaa 10ffaas kontiraata san hojjetee waggaan san nan performii ta'e. Waggaa san keessa raawwii hin raawwanne waggaa 11ffaas hojjechaa jira. 12 jechaa hojjechaa jira. Yeroo san raawwiin isin eegaltan waggaa 11 dura yoo kan ta'u ta'e waliigalteen nuti waliigalle waggaa 10 dura ta'e abbichi waliigaltee kana fudhatee waggaa 11 guutuu yoo kan hojjetu ta'e akka seeratti waggaa 10 duratti akka hin raawwanne galchuu qabda. Garuu waggaan yoo kan itti dabaru ta'e akka Itoophiyaatti yeroo san waliigalteen kee ni dhumata yookaan ni du'a. Wanti seeraan murtoofamus hin jiru jechuudha. Haala kanaani murteen keenya dhaabbachuu yookaan du'uu danda'a jechuudha. Haala sagalan kanaan jechuudha akka seera Itoophiyaatti jechuudha. Okay, daawwattoota keenya kabajamoo har'aaf asirratti dhaabbannee gaariidhaaf boqonnaan kun waan xumurameef boqonnaa itti aanu kan akkasuma isiniif qopheessinu ta'a. Haala gaafii dhiyeessaa jiruun amma garuu xiqqoo hordofuun akkasuma deebii isaa itti kennuudhaan tattaaffii godhaa jirtan galatoomaa isinii jechuu barbaada. Asumaan akkanumatti nu hordofuudhaan nutis nu jajjabeessuudhaan laayik godhuudhaan akka viidiyoo biraa hojjennuuf tattaaffii nutti horaa isiniin jenna. Asumaan galatoomaa isin jechuu barbaada.